Lamaan amma dhiifama isinii godhameera. Baay'ee tokko isin jaalladha. Yaada hidii keenya yaasii duraa ta'e dhiifama nu godhaa nuti isin lachuu ilmaan Oromooti karma feetoo nu abbuun feete wajjin nuti ilmaan Oromooti. Nuti obboleeyyanii tokko kan nuti aanu jiru isin keessa nu ija takka wallaahi laaziim nuti. Garuu immoo ni hinaafne maaliif dhalaan tuni dhaggeeffadhu dheerii keenya dhalaan qabu jiraachuu feetu hin jirtu rakkannee rakkas taane nu rakkiftan guyya sana rakkannee goone. Inna amata dhufu amata dhufu amatanii. Yaare didi keenya hagana neeru amata dhufu akkas nu godhira. Eeyyama si gaafannaa kuullee amma akkam goona amata dhufu bannaatti guyyaa sana akkam ijaazaa wayii buufadhoof dagachiisi gaa. Yoo namata dhufe heerume wajjin goona rakkoon qabu. Yoo heerumtemmaa waan gaariidhaa tuun argita waan nu arginu kana. Guyya sabbar shiratti xaxeetiin kan islaammatti illee chitee bee sheeka illee ta'e hinaafe. Kara sheekatti illee dhorka jeeka. Isirti sharati tajeeti. Karaa si baasu biraa laallatuuf turte. Akki jette amantii islaamaa keessatti jette uummata darasaa si kaasuuf sheekoti si kaasuuf amantii islaamaa keessatti baaradees hin jirtu uummata kanarraa qaba. Baaradees ta'e balantaayini. Balantaayini hin jirtu yaa mulle jazaa bisi yaa qabalu wallaahi. Ilma dadhabde wallaahi. Kuullee namoonni ati balleessite anatti caalaa Muniiratti balleessite. Muniira karaa ofii keetii waan aartee yookiin miira keessa jirtuuf dirqama miira keessa galchite amma isii waa'ee balantaayinii kanaan beekte daan beekta. Ana mala waamee kan dhabe laal. Ani mala waamee kan dhabe. Tokkoffaa obboleessa kiyya reedii akka malee na jaalatu natti aarsite. Lammata gindiribsiiti jeni murtee sadaffaa zayituuna natti aarsite. Bindilibsii tanaanu waraana nyaattee hirtamu bindilibsii si jalaa murte sana. Ama bituu fi qabda kuulee dhugaa rabbi. Bindilibsii maraataa laala namni maraatee fi namni naaf akka tokko ni naaf obboleeyyan kiyya na dhagaame. Anis gartee waxxaatiidha na dhagaama. Ubrii xiyyeen keessa jiruu fi akka isin nagoota san laalaa dhiifama naa godhaadha. Umrii ho'aa keessa jira jeeqa. Umrii dargaggummaa keessa jirta. Ende lamen maaliif hin jiraan nama waggaa 25 qofaa bara. 25 waggaa maashaallah daa'imadha. Reedi ammati waan gootan siif zeetunaan nuti warra dubbate kana rakkoon qabnu warra dubbati ni jira warra sanii nutti faajiin. Nutu faajiin. Oma rakkoon qabu wada. Oma rakkoon qabu waan barri isinitti miramoon daan jaaladha. Nama yoo danda'e gorsee deebisaa yoo dadhabe maaliif anamma maal akkuma isin amma waa jettan sana dool ba'ee jedhee bara numa danda'a. Hamtuu dubbachuun jaaladha uumama kiyyarra nama yoo caalanii argamutu jaalanii galee akkasii. Gabbeenu arrabsee turre dhiroo yoo immoo gabbeenu arrabsa dhiroo reediin. Amma osoo isin arrabse diina ta'aa deemna doon amma akka deebii isinii deebisee isin arrabse walitti diinoomaa deemna. Yoo dhiise mootuu kulu amma deebinee araaramne irraa jechuudha abbaan badii ofii fudhate badiillee yoo hin jiraanne rabbiif jechara walii darbee nageenyi uumamee jechuudha la osoo gaafa san si arrabse garuu deebisee. Atillee natti hadhaa deemtu. Walitti deddeebi'uu fa'aatu jira. Wal kabajanii wal jalaa usuun hedduu bakka ana amma dhugaa rabbii hangaan sin dubbisinitti qaanfadhee yoo mana kee jala dhufe ati numaa tiktok irra hin jirtu zeetunaa kun arke wallaahi jalaa hin ol qabbanaawa. Way akkamumaan yaa rabbii kiyya jee tana hunda kuullee na godhanii gara kiyyaatiin dhiifama. Kuullee ganaas jalan deemuun. Rakkoon qabu atummaatti nan kaasin malee garaatti sin kaasu. Amma takka nutti hin deebine ammaatti nutti moodamma si tara haasa'e. Kalees dhuftee abu muwaasin na kaafte. Tani usa waan usti muni haasa'u takalee baasii wallahi. Takalee si. Muwaaz miskiin ariisa. Kalees itti na kaasee abu muwaaz gisee agarra ni kaanfanna kam taara yaadiiroo. Wallahi abu muwaasi. Muwaaz sanfaani kaanfanna gisee agarra kam taara. Anam abu muwaazin waggaa torba dura beeka waggaa torba dura beeka. Waan namatti muzaahiruma namatti bakka namaa san cinaan qaqqabu kanaaf namni itti aara namni yoo waan jiru daayirektii kana namatti namni namatti aara ta'e dagalataatti faama. Sheeyitichi hama sin dubbanne namni kenna warri waa deebi'ellee hamaa hin dubbanne warri hamaa dubbate yoo jiraate warra xiqqeessee sheeyitichi akka duriyyeetti ilaalee namni deebii deessisuun dogongora. Ustaazaati galee waan rabbiin isatti barsiise nama barsiisa malee dirqamaan namarra hin kenne. Hunda caala namni tokko hanga saayidii xiyyeeffatee nama sanirratti eebalu ati jedhee waan namaan hin jennatti of bakka buusanii waan namaa deebisuun gaarii miti maaliif jennaan
cubbuutti seenuu danda'an namni kun maal jedhee namni amma rakkoon maal beektaa waan inni jedhe sana son dhagahin kama achi tokkooyi arrabsu qofa dhagahee akkana nuun jedhe jedheetuma otoo waa'ee inni jedhe sana hin hubatin annama meeqannatti dawwalee waan abu moosnuu arrabsa ijoollee biyya lamaa hoostabaa nuun jedhe gaafa viidiyoo inni dubbatu waa deemee laalu inni keessaa warra dubbiin tuttuitu qofarraa nama ebalu hin jenne malee dubbii akkanaa jedhe malee walitti qabee hin jenne guutuutti sii galee naannoo akkanaa waan akkanaa amma fakkeenyaaf amma miidiyaa kanarra nama 600 jiraami nama 600 kana keessa namni 5 badaadhame nama badaa saniin warri badaa isin akkana jedhee gaafa dubbadde ati yoo badaan taane akkamitti deebii naa deebista namni badaan sun ofiinuu deebii deebisaa jechuudha warri deebii deebisu kuni warra badaa san keessaa tokko jechuudha dubbii santu kallattiin isa tuqee jechuudha kanaaf ila hubadda dubbii ustaasin dubbate dhugaa isinii maal waa'ee zina dubbate sheetichi waan biraan dubbanne waa'ee kiniini walitti guuruuf dubbate waa'ee akkana biyya araba baay'ataa jedhe malee biyya arabaa guutuun hin jenne amma warri uttaalee aaree dallanee lole warra akka miree warra waan inni jedhe tana fayyadamaa jiru taargeetti harkaa tuqe kanaaf waan san lolaa jira malee sheetichi waa balleessatti miti sheetichi anis biyya araba jira atis biyya araba jirte muniiraan kuullee sidunaan ana maqaa keenya dha'ee hin jenne warri waan san godhu rifate hay akkamitti biyya arabaa jedhee tuqadee qiyaamaa rabbi warabbal kaaba viidiyoo isaa jala hanga gubbaatti dhageeffadhan kilmaa dogongora caraftaa wayii aga xurii qeensaa tana sheetichi nama takkan tuyidha warra dhimmi ilaallatutu gubatee maraata malee warra akka inni jedhe zinaa ganda keessa deemee dalagu warra ilmoo ofirraa baasa reedii keenya na caqasi tiktok na daran beeyta ummanni tiktok irra jiru kun guuza qabna daree qabna yoo badillee waan namni amma isaan maqaa kaasan san yoo badilleen qabaanne irratti hirmaachuu danda'u maaliifi boru guyyaati nama takka kaafate si hojii irratti hin bobbaan waan takkaas beekuu qabdan isin hogguu namni waan takka kaase waan san tolchituus balleessituus jidduu buufachuu qabda laazima ostee guyyaati kaatee waa kaaste si jala guuzeenyu si yoola akkasi faamaa namarraa isin maal taate yoo reedii irra ka'ee gamta gabbee arrabse reedii laazima dogongora irrattis reedii deeggaruun qaban boru reediin akkanaa gabba'uuf waan akkanaa kunis ni jirti hubaddaa. yaa hundaafuu ani waan biraatiif hin jenne sheeticha dallawee yookaan dhugaa isaa baasuuf osoo hin ta'in dhugaa miidiyaa kanarra jirtu takkasi miidiyaa irratti gisee baay'ee Munira waan isa dubbanneef sanni beektaa kuma maqaamaa isaas maal achi qaqqabda argeemnee kun ma himnaa maal Baadhiis sanni qalbu. kana nu an bira fudhata himee argeemnee arra guyyaan guyyaa araramaati Dhagay guyyaa araaramaati dhagay reedii sheekticha nuti dubbii kaleetiif miti ka dubbanneef san dura hiyyaarraa qabna sheektichaas eeggeeffadhu. inni ilaalakkasi waan gaarii amma karraa kanaan dalawaa baay'ee jedhime fixadhu. Guyyaa tokko qulleen dhaqxee gastii isaa keessa ol seenteetuma karma laaleetuma qullee jeen hii jennaan ispoortii maan daleeni atiin ton jeen. Amma qullee gabbuuteeti bara akkana naan jeette hin dubbatiin himmatti dhiisi guyyaan ni dhufaan jeen achi kaayyanneetti dhiisne. Guyyaa lammataa mana kiyya dhufee cal jee taa'ee dhaggeeffate anshiishaa irra kaayyaddeetiin muuziqaa banadhee kana taa'ee mataa raasa na dhaggeeffatee bitatee tokko achi deemee gastii banatee hogguun arge subhaanallaa beeruma gurguddaa kanaan tiktok irra taa'ee mataa raasa. Kuulee dhaga'iin jeen itti nuudhiisi naan jette guyyaa lama sadii nurra jette. Qibii dhuunfaa keessanii qaqqabdan. Yeroo san silaa kaanee isa xuuyne. Yeroo nu tuqeessan silaa kaanee isa xuuyne girri isaan nun dhiisa itti dhiifanne girri isaan itti ka'uuf. Guyyaa bira itti eeggattee girri keessa dhaattee jechuudha. Akkana nuti amma nama nu tuqen xuuyne hogguusan itti dhiifanna. Guyyaa namni natti kana girri isaa kanaa waa balleesse nuti itti bobbaa dura ganaa. Saniin fakkeetta san dhoysitanii kanan irratti waan dhoyitanii jechuudha. Keenya san dhoyfanneeti ka duraanitti hin cafaynedha. Akkas laalamu wallaahi ani warra harargee kanaaf jaaladha warra zaahira teessan adii dubbattan yala irra dibaan beekta sheetichi waa balleessatii miti qiimii itti qabannee isaana leellee jedhan ay akkana laalla amma namu. Kuullee jee bara muniiraatii bara son balleessin kuullee nama keessaa naamee nama dille tokko jira. Ispoortii dalaguunis gaariidhaa miti wiina laalee aaree qaanfadhee anaa qaama kiyya kanarraa qaanfachuu jiru. Akkas na godhe. Akkasii ijaatti baane bara sheeha keenya akkasii ijaatti baane beeku nuti malee inni badii qabu.
Wallahi isin adda ijoollee addaati maaliif jennaan? Ammas Mubarak guyyaa takka Mubarak kaafanne gaa dhagaye amma Mubarak illee ammallee dhiifama yennaa Mubarakin. Mubarak guyyaa meeshaa daabbootii sabsabaa taa'e san nuna kennee Ayyee. naafi qulleen ililli olarra onnee olarra nama 800 nama 900 bira jira nuti wooma dubbachuu barbaanne nuna quudite boo. Hayyee Yaa qullee Mubarak nuna quudite kam goonaan jeen girri rabbi haa fidu jette keessa baana. okay haji itti baannettanii karoorfattan. Yaa rabbi girri takka karaa Mubarak hin fidi jenne guyyaa takka girri takka dhufte gaa. Nuu dura gabbee Ayyee. maali weeta yeroo sani yoo kaanee nuti aara keenyaaf jennee itti gabbaane girri isaan nun dhiisu laasin guyyaa girri isaan itti eeyine aara ba'u qabu Okay tooftaa fayyadamtan. akkasii kanaafuu Keerumaa fi amma hundi keessanuu rabbi biyya keessa walii dhiifna irraa hamaa miti. nuti eenyumattuu aaran qabnu eenyumaa Mubarakis aslis reedis nuti ijoollee nuti ija mirgaa ija bitaati wallahi eenyumaafuu aaran qabnu rakkoo nam takka irraa isin qabnu nuti gizee aarree yeroo san keessatti baasachuu waan hin dandeenye jecha guyyaa girriin dhufte aara keenya xiqqaa qabu san ni baafanna dhumatti hangasuma. Namu deeggartoota qaba waan taateef gaafa san deeggartoonni yoo lafaa kaanee lollan hin dhiisu. Tooftaa fayyadamtan malee ammeenyi hin jiru jechuudha walumaa gala. Lolli lola tooftaati akkasi nu beekadha. Tantee qofaan lafaa kaanee itti naafne dhiifama. Hinaaffaan miqqanyummaadha. Abshiroomaa miti. Isin jaalladha. Dhugaan atti muu keessaniif kabajaa. Ayyoo ulfaadha. Alhamdulillah badee jira. Badeera godhanii nama tamaaremi balleesse namatti ergii jedha warri muuxannoo qabdan. Inaanti araaramnee jirra jara kennanii hammeenyi hin jiru warra jaaladhu yaani namootaan jaaladhu. Maaf puustaa laakkii waan biraatiif hin buufne isaan dadhabsiisuu hin barbaanne nama yeroo dheeraa warraa turre waan ta'eef yaada isaanii baree jira dhugaa isaanis argee jira hammeenyi hin jirtu akkuma qoosatti shayxaanaanii waan godhan sanitti mootu akka sirrii hin taane hubatanii kanaaf jaalala obbolummaa deebi'ee ijaarame jechuudha nuti obboleeyyanii namni hundi akkasi baay'isee namni miidiyaa kanarratti keessattuu namni takka kan qiimii walitti hin qabu hin jiru waan isin ajaa'ibudha namuuyyu yaaduma yookaan ajandamaaf yookaan hinaaffamaaf yookaan miidiyaa wanta guddifatuuf malee namni haga xurii qeensaa dubbii takka walirraa qabu hin jiru amana dhugaan jiru kanaaf namni takka an amma reediin isin argitan kun nama takkarraa aarii takka hin qabu qiimii takka hin qabu yoo ajandamaaf callisee iyye malee as ba'ee yookaan waan wayii godhe malee hin jiru namni hunduu akkasuma jechuudha wallaahi rabbi nu haa qajeelchu ajandaan gisee tokko ajandama qoosatu ajandama xixiqqootu babal'atee nama jaalattu walis buusaa waleekum salaam warahmatullahi wabarakatuh karaa hin taane dhugaa asitti fakkeessa amma hunda jaalaa namni miidhamaa jiru eenyu beeytanii namni miidhamu eenyu beeytanii nuti warra feemasoota kanaa miti warroota nu hordofan waan nu haasofnu kana hunda dhugaa si'anii dogongoran sii galee anamma odoo ol bahee nama wayii tokko wayii maqaa balleesse namoonni nu hordofan kun jechi kiyya kun dhugaa itti fakkaateen namoota san itti aaran yookaan immoo namni sun edaa nama akkanaati jedhan hordoftootatu miidhamaa jira dhugaa isinii hima isaan bu'aa argatan wayituu hin qaban odeeffannoo nu dabarsinu kana hunda dhugaa isaanii miidhaman gizee nuti ol baanee miidiyaa irratti wal arrabsinu kana dhugaa itti fakkaatee namni kun akkanaati jedha namni kun akkanaati jedha jedhee faallaa hubata sii galee amma fakkeenyaaf akkuma nuti amma hayyoota Oromoo hayyuun Oromoo tokko ol bahee Oromiyaan akkana taate baluun akkana ta'e Arsiin Shawaan Jimmaan jedhee yoo inni miidiyaa irratti nu maxxanse Oromiyaan sun dhuguma akkas taate jennee waan fudhannuuf sii galee nama san waan hordofaa jirru fudhanna gaafa kana namni sun dhugaa dubbatellee irraa fudhannee dharoo dubbatellee fudhannee jechuudha waan isaan irra kennutti waan kanatu baay'ata nuti warri feemasoota uummata nagayaa balleessinee jira dhugaa isinii hima hedduu tokko wal jibbisiifnee walitti hadheessinee akka ustaasni hin kabajamne warri godhan nuyi warra feemasoota kana akka ulamaan hin kabajamne ka godhu nuyi warra feemasoota kana akka amantiin hin